السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمال كفون حردفتو في كبجمتو تكي أكمل جرتو ججباتو سنين جتشا أن نجا الحمد لله نجا في رحمة ربي بكم جرتنت إسن الراجرات جتشا أبليين كيا حرمي ونك أبد ليس في جتشولا يا ذكي كومنتي جرت هدو يا هدو تبرايت نجرا واي فيديو يرو رفتن uffata siyaasatar uffadha ka jedhee marratti jechuudha. Koomentiin tokko maal jedha asirratti ol baasuu waan hunda online irratti ol baasuun hin danda'amu hin ta'u hin tolu yoo danda'ame nama san keessaan gorsaadha yoo danda'ame nama san keessaan gorsaadha kan jedhame jechuudha. Koomentii baay'ee kan argeetiin jira jechuudha. Na warroonni akkasitti fudhatan jechuudha obboleeyyiin kiyya maaliif nama san gorsuun dadhabame osoo hin taane ni gorfama namni sunis irraa barata jechuudha. Kan irraa baratu yoo ta'e sijammar isiin sun jechuudha madaamimmaan isiitu itti himteeti kan dadhabde jechuudha. Itti himteeti akkuma dhageettan viidiyoo jechuudha. Na warri immoo keessammaan gorsinaa haga ol baastan jettan sani nuti kan ol baas ani kan ol baas suuraa nama sanii osoo hin taane yookaan waan jedhamedha. Waan jedhamedha. Ijoolleen keenya akkuma mana keessanii seetanii akkuma biyya keessanii seetanii biyya ofiitti namni akkasitti hirrafu of eeggadha waan jedhu namni biraas akka irraa baratudha nama san asirratti gorsu osoo hin taane nama san gorsu inni nama tokko waan ta'eef nama tokkotu isa gorsa miti kanaaf namni hunduu jechuudha wanni asirratti darbuuf wanti nama tokko qunname wanni miidiyaa irratti darbuuf namoonni biraa kan ganaa duubaa dhufan akka irraa barataniif jechuudha. Namoonni waan kana yaadati yoo jiraatan namoonni waan kana gochaa jiran akka irraa qusataniif akka irraa of eeggataniif jechuudha gorsi kan darbuuf jechuudha. Nama miidhame tokkorraa namni biraa immoo miidhama san irraa baratee akka miidhamne ufittisuu danda'a jechuudha. Wanni miidiyaa irratti ol ba'u tokko jechuudha. Miidhamni nama tokko yookaan safuu namni tokko cabse yeroo ol baasu namni jechuudha. Namni biraa akka irraa baratuuf akka irraa of qusatuuf jechuudha. Hagam akka hin jiraame bakka. Hagam akka namni miidhoonte tokko akka namni biraa irraa baratuuf jechuudha. Walumaa galatti ka ol ba'u yookaan namni sun gorsuuf asirratti ol baasu osoo hin taane nama sanis keessaan gorsaniitumaan ijoolleen keenya kuwwanis akka waan sanirraa waa baratan akka irraa of eeggatanidha jechuudha. Waan asirratti darbu. Almuhum walumaa galatti jechuudha. Ani har'a viidiyoon ani qabadheetiin dhufee isa sanillee asumaan isinii deebisa jedheetii malee viidiyoon ani qabadheetiin dhufe jechuudha. Har'a waa'ee koomentii obboleettii kiyyaa tokkooti jechuudha. Obboleettiin kiyya tokko koomentiin isin naa barreessite viidiyoo yeroo darbe isin hojjedheetiin warri mana xalabaati malee jettan warri hiriyyaa hin taane gorfamtanii osoo damoosni isin kafalamaa jiru osoo madaamiin keessan isin miidhiin osoo nyaataan isin darariin osoo dhugaatiin isin darariin osoo hirribaan isin darariin osoo bilbila isin dhorgatiin akka gaarii maatii keessan oddoo dubbistan osoo damoosa keessan ji'aan isin kennitu fiidanii hubannoo malee birri mana kontiraataa xiqqoo jettanii sababa biraa osoo hin qabaatin hin baay'inaan isin jennee turre isarratti jechuudha. Koomentiin naa barree jechuudha. Innis ka jedhame maaliifi obboleettii keenya tokkotu manni kontiraataa birrii isii xiqqoodha. Birrii kumaan dalayna mana kontiraataatti alatti garuu ijoolleen 500 dalaganii jettee jirti. Akkasuma jechuudha. Ati 500 sallaalte malee 500 jecha jedhamee waamamu sallaalte malee jechuudha. Gaafa ala gabbaateetiin jetti. Mana kiraasitu kaffalataa takka si hojjechiifatanii ji'a tokko si hojjechiifatan torba sadii si hojjechiifateetiin namni ati seeraan ala waan taateef narraa bayyoo si jedhan waan gootu hin qabdu. Xaarii kee lifaatii kee osoo fudhatiin baata jechuudha. Takka ammoo hojiiyyuu dhabdeetiniin mana ijaazaatii ji'a 5 ji'a 6 lakkoofsifte jechuudha. Sanuu liqaa namaa nyaataa jechuudha. Ijoollee hedduudharraa kan dhageenye jechuudha. Alhamdulillah ani haga ammaa xalabamu waan jedhamu sanuu barra waan jedhamu sanuu beeku jechuudha. Alhamdulillah manuma kontiraataatiin jira. Alhamdulillah xiqqooma qabnu xiqqooma dalaynu san keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u jennee alhamdulillah yoo jenne waa hedduurraa of qusachuu dandeenya jechuudha. Garuu gaafa ala baateetiin jette wanti hundi mataa keetirra hin jiraan bakka yookaan birrii 500 taate seef godhattu. Atiin duraan birrii 1000 akkaawuntii keetirra kaattu yookaan birrii 500 jechuudha gaafa ala baate. Si galee
takka hojii dhabdee turtaa liqaa namaa nyaatta gaafa hojii argatte liqaa san kafalta maal jetta sanirraan immoo kiraa manaa ni kafalta kiraa manaa immoo bakka hojiis jiraatte kiraa manaa ni kafalta jechuudha maaliif jennaan sabab osoo akka taasaa arama sanii walloltee gassi baasanii bakka dhayitu waan hin qabneef biiroo waan hin qabneef mana kiraa san dhayitaa jechuudha dila san ta'eef ati bakka hojii siyooteetti dirqama kiraa manaa ni kafalta jechuudha ji'a ji'aan innaa sanirraan nyaanni kee dhugaatii kee of dandeettu birriin 500 kun eessaa si danda'a habiibtii si galee hubadhaa dura xiinxallaa ijoolleen kenna gorfamtanii osoo hin bahin jechuudha akkasii commenting kiyyaa maannaa jedha buleetiin kiyya tokko sababa san ta'eef kan naa barreessite jechuudha commentii kan hojii dubbisaa maal godhuree saree koo qarshii nuuf kafalaa hin jiranii kan waggaa lamaan dhoowwatanii biiroo nageessaa jennaan nadidanii maal naaf hoyyee jettee naa barreessite commentii kan akkuma argaa jirtanii obboleeyyan kiyya asirratti waan isin gorsu jechuudha sirriitti na dhageeffadha ijoolleen keenya haaraa gana biyyaa baataniitiin jettan jechuudha sirriitti na dhageeffadha maaliif jennaan isaan afaan sitti tolanii ishi inshaallah siin jechaa gaafa isaan damooza kee ji'a tokko gara ji'a lamaatitti darban gaafa ji'a sadi gahe akkasiin kennine beeki ji'a tokko irra darbaniimi ji'a lama geetteemi ji'a lama fixxeemi ji'a sadi seenteemi akkasiin kennamne beeki wanti gochuu qabdu maali takka gara biiroo nageessaa jetteeni dalagaa dhaabuu hojjechuun qabdu dalagaa dhaabuu qabda hojjette taanaan hojiin isaanii hojjetamaafi jira guyyaan isaanii lakkaa'amaatu maan deema jechuudha gaafa hojii dhaabde hoo gaafa san furmaata argatte takka damooza keessii kafalan takkaayyuu si dhorgataniitu warra biiroo si geessan takka ofirraayyuu gasse baasan yoo ofirraayis gasse baasan fala tokko jechuudha buleettiiti waggaa lama guutuu isaan bilaash isaan tajaajiluur gadi baateeyyuu maa biyyaayyuu hin galiin humna keetiin jechuudha shinti beetii isaanii tola dhiquur maa harka qullaa biyya hin galiin gizeen jechuudha sii galee maaliif ati nama waggaa lama bilaash isaan tajaajilte tun osoo ji'a sadiitti yookaan ji'a lamatti gaafa sana haga ji'a sadii yookaan haga ji'a afurii damooza osoo siin kennin turan dalagaa dhaabdee ofirraa si darbanii odoo biyyaayyuu si galchanii deebiteeyyuu jijjiirattee bakka biraa dhuftee nama waggaa tokkoo foyi dalagachuu danda'u jechuudha bilaasha humna kee waggaa lamaa mana isaaniif fixxee buleetii kiyyaatamu hundatti gochuu qabda humna kee kana waggaa lama guutuu isaaniif dalaydee maallaqa waggaa lama isaan bira gattee ba'uu doon taane ati karaa seeraatiin karaa imbaasiitiin namni gargaaruu danda'utti iyyattee maallaqa kee seeraan akkasii kennisiisan gochuudha malee waggaa lama tola dalaydee kana booda ala baatee ala dalaguuf odoo gizeen baate ishee haa ta'u buleettii kiyya gizeen osoo baate haa ta'u amma garuu biyya sooka galtu ta'e buuta sooka jijjiirattu ta'e seeraan maallaqa kee gara imbaasiititti gara biirootitti iyyattee akkasii kafalan gochuu sii wayya malee buleettii kiyya ani gama kiyyaan maallaqa kan ofii keetii afoo dhaabattee karakkaruu osoo hin taane ofii keetii gaafa afoo dhaabattee dubbatte miidhaa sirraan ga'uu danda'an sii galee maallaqa hagana ga'u bakka tokko kafaluun hin ulfaata hin beeytan hundumti keessanuu kanaaf jechuudha ati amma karaa seeraatiin iyyattee yoo namni sii dubbateetiin hin jedhe seeraan gara imbaasiitiin maallaqni keessii kafalamuu danda'a siin jedha obboleettii kiyya obboleeyyan kiyya haga ji'a sadii haga ji'a afurii osoo maallaqa isiniin kennin tola isin hojjechiisan taanaan beeytan hundumti keessanuu seerri ji'a ji'aan damooza kan kennu jechuudha akka kennan kan godhu isaan adaba isaan amma sirriitti adabaman osoo namni sii dubbatu jiraate jechuudhaati kanaaf gizeen jechuudha gizee keessanis osoo hin gubin humna keessanis osoo hin fixin osoo rakkoon isin irra hin gahin akka isin hin kennine isaa yoo beeytan hojii keessa dhaabdanii furmaata laallachuu isin obboleeyyan kiyya har'a naa kennitti boruu naa kennitti jettanii gizee fixuu odoo hin taane isinii galee kanaaf jechuudha ijoolleen keenya ji'a lama ji'a sadi geettan taanaan hojii keessa dhaabaa bilaashi gizee keessaniif humna keessaniif fixina isiniin jedha kanan dubbachuu barbaada obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha ishii baay'isan isaan hin beeytan jechuudha gaafa isaan ishii baay'isan afoo dhaabattanii guyyaa tokkocha mormuu qabdan jechuudha isaan mormii jaalatan yoo mormitan malee akkuma nama keenya waa dubbattanii biraa deemtanii isaan ima cadhisan inuma asiin dhaganii asiin si jalaa baasan jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya akkana hin godhinaan isiniin jedha birrii baa'istanii isaan irratti walitti hin qabinaa
Isinin jedha isin barbaadaayyuu dhabaa erguu dhabaayyuu ji'a maallaqa keessan akka isin kennan dirqamsiisa. Isinin jedha obboleeyyan kiyyaa kanumaan isinii dhaamu dhufee yoo jaalattanii kan hin jettan laayik gochuu hin dagatina.